Ashamaa harka fuunee kabajamtoota fi hordoftoota YouTube chaanaalii Boonee Show jalatti argamtan nageenyi waaqayyoo kallattii hundumaanuu isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee tokko nagaa kootii galanni waaqayyoof haa ta'u. Har'a jechuudha gaafiif deebii naaf qopheessitee gara chaanaalii kootti kan naaf firtee Geetii Horootuuf jedhamte. Kanaafuu deematiitii liinkii chaanaalii ishee jechuudha jala isiniif kaa'a. Liinkii chaanaalii ishee subscribe gochuu fi hin dagatina. Tolee kabajamtoota hordoftoota keenya osoo gara viidiyoo guyyaa har'aatti isiniin ceesiin du'atti jechuudha. Warroonni chaanaalii koof haaraa taatan chaanaalii koo subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii kootti dabalamaan affeerraa kiyya. Tolee garuma gaafii kootti yoon isin dabarsu jechuudha. Tokkoffaa irratti jechuudha Boonee Show nagaan siif haa ta'u jettee ameen nagaan dachaa dabalee siif haa baay'atu siin jedha obboleettii koo. Gaafii tokkoffaa na gaafate jechuudha. Boonee Show eessatti dhalatte jette. Boonee Show kan itti dhalatte godina Shawaa Lixaa ganda baadiyyaa keessatti dhaladhe. Ganda baadiyyaa sana ganda Daamuu Dagalee jedhama jechuudha baadiyyaan suni. Gaafii lammaffaa ammaaf eessa jiraattaa naan jette. Ammaaf kanan jiru jechuudha Beeruutiidha waan ta'eef. Tolee gaafii sadaffaa jechuudha. Gaafii sadaffaanii hordoftoota kee yuutuubii keessaa jaalalli siif dhiyaatee beekaa siyoo jaalalli hordoftoota keerraa si qabee beekaa jette jechuudha. Dhugaa dubbachuudha fi ani jaalalli na qabee sin beeku jechuudha. Namni gaafii jaalalaa naaf dhiyeessus hin jiru jechuudha. Kanaafuu kabajamtoota hordoftoota kiyyaa aga turtii viidiyoo kiyyaatti anu waliin turaa isiniin jedha. Gaafii arfaffaa jechuudha. Gara yuutuubii akkamitti dhuftee waan qarshii irraa argataniif immoo waan beektu uummata kee barsiisuu fi jette jechuudha. Gaafii arfaffaa dhugaa dubbachuudha fi an jalqaba irratti gara yuutuubii kanan dhufe jechuudha. Waanan beeku hojjedhee maallaqa irraa argachuudhaaf hin dhufe jechuudha. Kanaafuu waanuman beeku dhugaa dubbachuu naa wayya waan ta'eef waanuman beeku uummata kiyya barsiisee maallaqa irraa argachuu dhufe. Haa ta'u garuu amma dandeettii kiyyaa jechuudha. Gaafiin garuu aal duree irratti jechuudha. Maallaqumarraa argachuudha. Waanan beekus uummata kiyya barsiisuudhaaf jechuudha. Kanaafuu gaafii arfaffaa irratti walumaa galatti maalsiin jechuun barbaade maallaquma irraa argachuufini. Gaafii shanaffaa jechuudha. Jaalallee qabdaa osoo jaalallee kee anaa fi yuutuubii keessaa nama tokko filadhu jedhee kan filattaa jette. Jaalallee qaba garuu osoo jaalalleen koo jechuudha anaa fi yuutuubii keessaa nama tokko filadhu kanaan jedhu ta'e jechuudha. Jalqaba irratti sababa maaliitiif jedhee sababa nan gaafadha. Sababni sun quubsaa taanan jechuudha. Dhugaa dubbachuudha fi ani jaalallee kiyya filadha jechuudha. Sababiin isaa maaliif yoo jette yuutuubii waan natti nafnii fi sababa isaa gaafadhee sababa isaa natti himnaan jechuudha. Walumaa galatti jaalallee kiyya filadha siin jechuu barbaadini. Garuu gaafiin kun anaaf gaafii ajaa'ibaati. Gaafii hedduu ulfaataa na gaafatte. Maaliif yoo jette jaalalluma kiyya filadha jechuudha. Okay, gara gaafii jaaffaatti darbinee jira jechuudha. Gaafii jaaffaan maatii kee keessaa nama baay'ee jaalattu nama tokko filadhu osoo siin jedhanii eenyu filattaa jette jechuudha. Gaafii jaaffaa irratti dhugaa dubbachuudha fi osoo maatii kee keessaa nama baay'ee jaalattu nama tokko filadhu osoo naan jedhanii dhugaa dubbachuudhaaf ani akka kiyya filadha jechuudha. Sababiin isaa nama baay'ee jaalattu maatii koo hundumayyuu nan jaaladha dhugaa dubbachuudha fi maatii koo namni hin jibbu hin jiru. Maatii koo hunda isaanii nan jaaladha. Haa ta'u garuu nama tokko filadhu naan jettetti akka kiyya filadha. Sababa isaa walumaa galatti siifan dhiyeessa tureyyuu garuu viidiyoon nutti dheerachuu danda'a waan ta'eef gabaabumatti kanallee yeroo biraa jechuudha viidiyoo irratti hojjedhee ibsuun ni danda'ama. Ammaaf garuu viidiyoon dheerachuu danda'a waan ta'eef maatii koo keessaa namni baay'ee jaaladhu haadha abbaa kiyyaa yookiin akka kiyyaa siin jechuun barbaada jechuudha. Okay, gara gaafii torbaffaatti ceenee jira jechuudha. Gaafii torbaffaan ijoolleen keenya
baay'een isaanii yuutuubii gizee biyya ormaa jiran banatanii hojjetu. Gaafa biyya galan addaan kutu. Sababiin maali jettee yaadda naan jettee gaaffii torbaffaa jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi ani sababii tokko qofaan fudhadha jechuudha asirratti. Sababni kun maalidha jettee yoo kan na gaafatu ta'e, fakkeenyaaf yeroo biyya arabaa kana jirrutti waayifaa wanti nuti ofii keenyan fayyadamnu hin jiru. Waayifaan kan madaamiti jechuudha. Walumaa galatti waayifaan kan madaamiti. Wanti agana nu rakkisu nu dhuphisu hin jiru jechuudha. Akka barbaannetti fayyadamna. Daataadhaan immoo fayyadamuu waan hin danda'amneef yuutuubii daataadhaan fayyadamuun hin danda'amu. Kanaafuu walumaa galatti jechuudha namni hundumtuuyyuu immoo magaalaa jiraata jennee hin yaadnu jechuudha. Gaafa biyya keenyatti deebinee gara Itoophiyaatti deebinee jechuudha. Baadiyyaallee jiraachuutu mala, wantoota garagaraatu nu rakkisuutu mala jechuudha. Wantoota garagaraa gaafan jedhu kana akka biyya ormaa kanatti jechuudha waayifaa hin argannu. Amma kanfaltii maleedha kan itti fayyadamaa jirru, waayifaa madaamiti waan ta'eef. Ani sababa dhugaa dubbachuudhaa fi sababa ta'a jedhee kan yaadu garuu waayifaadha. Namoonni tokko tokko gaafa gara biyyaa galanii baadiyyaa fa'aati kan isaan jiraatanii. Kanaafuu walumaa galatti jechuudha sababa waayifaatiif addaan kutu jedhee yaada. Namoonni garuu sababa garagaraatti fudhachuu dandeessu jechuudha. Ibsuus illee ni dandeessu jechuudha. Ani garuu sababa jedhee kana yaadu kanaadha jechuudha. Tolee kabajamtoota hordoftoota keenya aga sagantaa dhumaa kootti na wajjin tura. Kanaafuu gara gaaffii 8ffaatti isin dabarsa jechuudha. Gaafa biyya galtu osoo carraan nama jabaa Oromoo tokko wayii wajjin laaqana nyaadhu siif kennamee eenyu wajjin laaqana nyaattaa jettee. Dhugaa dubbachuudha fi osoo nama jabaa Oromoo tokko keessaa sagantaan laaqana nyaachuu naa kenname jechuudha. Ani jawwee wajjin nyaadha jechuudha. Bulloo yookiin jawwee wajjin nyaadha. Kanaaf nama tokko filadhu waan jetteef immoo nama tokko filadheera. Jawaar wajjin nyaadha jechuudha. Walumaa galatti jawwee wajjin nyaadha siin jedheera jechuudha. Soorii. Gaaffii 9ffaatti darbinee jira jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya agaa dhuma sagantaa kiyyaatti kan na waliin turtan yoo ta'e waa hedduu walirraa barachuu dandeenya. Waa hedduu jechuudha sagantaa kanatti bashannanuu dandeessu. Aga dhuma sagantaa kiyyaatti na wajjin turaa isiniin jedha. Akkasuma gaaffii 9ffaan hojii yuutuubii irraa gaafa baay'ee gaddite qabda jettee. Hojii yuutuubii keessaa gaaftiin baay'ee gaddee hin qaba jechuudha. Walumaa galatti gaaftiin baay'ee gaddi gaafa 2 jechuudha. Haa ta'u garuu tokkoffaa irratti jechuudha istireebiyaardii liivii galuudha jechuudha. Qopheeffadhee haala hundumaa tiiteliillee waan hundumaa barreeffadhee jechuudha. Dhufee anidaa liivii galaa hin jiru jechuudha. Calliseetumani rikoordii waraabaa jira. Taa'ituma jechuudha. Rikoorduma waraabaa jira. An akka rikoordii waraabaa jiru hin beeku. Akkasumallee hubannoo isaa waan hin qabneef jechuudha. Hubannoo isaallee sirriitti waan hin qabneef calliseetuma ani liivii gale jedhee taa'ee waraaba jechuudha. Booda irratti jechuudha sa'aatii 1 walakkaa waraabee jechuudha. Akkana deebi'ee gaafin isa waraabe sana namatti ergu jechuudha. Akkasitti akkana naan jedhee gubbaarraan lakkaa garuu ana biraan lakkaa ani liivuma gale jedhee taa'ee waraaba. Edaa ani rikoordii waraaba malee liivii galeetuyyuu hin beeku jechuudha. Namni tokkina naare bakka namni haga kanaa na jala taa'e akkamitti haayii si'a tokkitti naan jechuu dhiisee ka jedhu baay'ee tokko natti dhaga'ame jechuudha. Gaafini isa waraabe sana fuudhee namaa ergu jechuudha. Rikoordii waraabde malee liivii yoom galtee liivii hin gallee naan jedhanii guyyaan ani baay'ee tokko natti dhaga'ame yookiin haarii yookiin gaddee guyyaa kana jechuudha. Inni tokkoffaanii lammaffaa irratti jechuudha guyyaa ati baay'ee gaddite ka jette irratti lammaffaa irratti guyyaan ani baay'ee gaddee jechuudha. Akkuma tasaa guyyaa moonii guutuudhaa fi
qophii xumuree jira jechuudha. Achi aniin koo paaspoortii yuutuubii kiyyaa jijjiire jedhee goroggora jechuudha. Goroggora ituman goroggoruu booda irratti jechuudha. Paaspoortii isaa jijjiiruu baay'ee tokko na rakkise jechuudha. Sana boodatti xirqin godhina irratti cufe jechuudha. Yuutuubii maaliif jedhee gaafinni ilaalu waan inni na gaafate hundayyuu itti guutee lakkoofsa itti guutee waa hundumaa itti guutee inni koo na didee jechuudha. Gaafa kanaa natti dhagahamee na naaree ituman taa'u booda mudumti isaan harkaa cufame jechuudha. Gaafa inni mudumti isaan harkaa cufamu kanallee sagantaa biraa irratti jechuudha. Namni hin galateeffadhu waan jiruufi kanarratti baay'ee viidiyoon hin dheerata. Yuutuubiin kiyyan harkaa badee yuutuubii kiyya namni naa deebisee jechuudha. Kanarratti sagantaa qabadhee namni baay'ee tokko galateeffadhu waan jiruufi kanarratti immoo viidiyootu dheerata waan ta'eefi walumaa galatti jechuudha. Guyyaa laman baay'ee aare guyyaan tokko kanaadha. Guyyaan inni tokko immoo sanaadha jechuudha. Kanaafi amma gara gaafii kurnaffaatti deebina jechuudha. Gaafii kurnaffaa jechuudha. Shamarran biyya keessatti moo shamarran biyya alaati uummata Oromooti yookiin hawaasa naannooti kabaja qabaa jettee na gaafatte jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf isa kanarratti shamarran biyya keessas shamarran biyya alaas jechuudha. Akkuma tokkotti fudhadha jechuudha. Adda hin baasu. Shamarran biyya keessas shamarran biyya alaas hundumti isaanii jechuudha. Hawaasa naannoo akkasuma uummata Oromootiif kabaja ni qabu. Maaliif jennaani adda baasuu hin danda'u jechuudhaani. Yookiin shamarran biyya harabaati yookiin immoo shamarran biyya keessatti jedhee adda baasuu hin danda'u. Maaliif yoo jette shamarran biyya keessas shamarran biyya alaas hawaasa naannoo uummata Oromootiif saba ofiitiif kabaja guddaa waan qabaniifi walumaa galatti jechuudha. An akka yaada kootitti lachuu jedhee yaada. Maaliif namni hundumtuyyuu shamarran biyya keessas yoo ta'e shamarran biyya alaas yoo ta'e jechuudha. Hundumti isaaniituyyuu uummata ofiitiif kabaja guddaa qabu, jaalala guddaa qabu. Kanaafuu isa kanarratti dhugaa dubbachuudha fi gaafii kanarratti adda baasuu hin danda'u isin jechuu barbaade. Tolee kabajamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii koo gaafileen ani qabu jechuudha. Gaafiin koo asumarratti dhaabata. Waan gaafilee kana qopheessitee gara istiidiyoo kootti naaf feertee maqaa daawwattoota keenyatiin guddaa galatoomisiin jechuun barbaada jechuudha. Akkasuma geetii horootuuf jechuudha. Liinkii ishii chaanaalii kana jala isiniif godha jechuudha. Liinkii ishii qabadhaatii deematiitii maatii ta'aa fi sabskiraayibii godhaa fi isiniin jedha. Wal malee maal qabna kabajamtoota daawwattoota keenya wal malee waan qabnu waan ta'eef sabskiraayibii godhuu fi hin dagatinaa isiniin jedha. Gaafileen guyyaa har'aa jechuudha. Kana fakkaataa akkasinitti toluu, akkasin bashannansiisuu, akkasin bohaarsu jechuudha. Abdii guutuun qaba. Yaada fi immoo qeeqa yoo qabaattan jechuudha. Koomentii jalatti nu barreessuu hin dagatinaa. Obboleewwan kiyya haala kamuu keessatti wal faana jirra, waliif jirra waan ta'eef walaa jajjabeessinu, walaa gorsinuu isiniin jedha. Qeeqa fi immoo yaada yoo qabaattan jechuudha. Koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Kabajamtoota daawwattoota keenya. Bye bye.